Nagaaniif araarri Waaqayyo Abbaa isiniif haa ta'u. Dhaggeeffattoota koo har'a kutaa jalqabaa kutaa tokkoffaa barumsa bara dhumaaf lammaffaa deebi'uu Yesuus jedhu wajjin ilaaluu jalqabna. Sagalee Waaqayyoo dubbifneetu jalqabna. Isaayaas boqonnaa 51 lakkoofsa 6 dubbisne akkas jedha. Ol jedhaatii gara bantii Waaqaa ilaalaa. Gad jedhaatii lafas ilaalaa. Bantiin Waaqaa akka aaraatti bittimmaa'anii badu. Laftis akka uffata tatarsaatee dhumti. Warri isheerra jiraatanis akka titiisaatti dhumu. Fayyisuun koo garuu bara baraan jiraata. Qajeelummaan koo raawwatee gargar hin citu. Mee Waaqayyo akka nu gargaaruuf kadhannu. Yaa Waaqayyo Abbaa galanni siif haa ta'u. Barumsa yaa Waaqayyo bara dhumaa jedhu kana jalqabneerra. Maqaa Gooftaa Yesuusiin nu gargaari. Yaa Gooftaa nama si dhaggeeffatu gargaari. Dhaloota bara beekanii qophaa'an nu godhi. Maqaa Gooftaa Yesuusiin. Ameen. Egaa akkuma mata duree isinitti himee barri hin dhumaayii kan jedhu deebiinsaa eeyyee barri hin dhuma. Barri jalqaba qabu dhumas qaba. Waaqayyo jalqabatti Waaqaaf lafa uume jedhee seerri uumamaan ni jalqabu. Amma immoo lafti kuniif waaqni kun hin darbu jedhe Isaayyaas. Argitanii Isaayyaas waan jedhe Waaqa ilaalaa gadi jedhaa lafa ilaalaa bantiin Waaqaa bittimmaa'anii badu. Lafti akka uffata tatarsaati. Warri isheerra jiraatan akka titiisaatti dhumu. Barri hin dhuma. Dhaloonni hin goolabama. Guyyaan tokko jira. Guyyaa barri dhumu. Barri lafarraan dhuma. Barri waaqarraatti fufa. Bara dhumaa gaafa jennu barri biyyi lafaa kun lafti isheen amma argamtu kun hin baddi. Lafti haaraan waaqni haaraan hin dhufa. Kanaaf isheen amma jirtu kun golgolooftee baddi. Waan ishee irra jiru hundumtuun bada. Barri haaraan kan biraan itti fufachuudha. Galanni Waaqa jiraataadhaaf haa ta'u. Egaa waa'ee dhuma baraa kanaa macaafa qulqulluu keenya keessaa iddoo baay'eetti Gooftaanis dubbateera. Phexrosis barreesseera. Phaawulos barreesseera. Kunoo raajiin Isaayyaas dubbateera. Raajonni dubbataniiru. Ergamoonni dubbataniiru. Gooftaan Yesuus dubbateera. Maarqos 13 yoo ilaaltan, Luqaas 21, Maatewos 24, isa lammaffaa Phexros 3, Tesaloniqee duraa 4:17 hundumsaa yoo ilaaltan waa'ee dhumaatii baraa haasa'u. Dhumaatii baraa haasa'u. Kanaaf gaaffii keessa kan jirtan barri hin dhumaayii kan jettan eeyyin dhuma barri. Barri kun hin dhuma, barri haaraan hin jalqaba. Inni immoo bara isa waaqarratti jalqabudha. Egaa barumsi koo innan jalqabuuf jedhu kun kutaa gurguddaa 5 qaba. Kutaan tokkoffaan bara waldaa kiristiyaanaati. Kutaa lammaffaan yeroo ol butamuu yookaan raapchar deey. Kutaa sadaffaan gidiraa isa guddaa. Bara gidiraa isa guddaa. Kutaa afuraffaan mootummaa waggaa 1000. Miliiniyaa isa jennu akkasumas kutaan 5ffaa inni dhumaa bara jireenya bara baraa bara mootummaa Waaqaa isa jennu qoqqoonnee kutaa 5 ilaalla jechuudha. Egaa har'aaf itti galmaaf kaayyoo barumsa kootiin dura isinitti himuu barbaada. Maaliif kanan barsiisa? Maaliif na kakaasa? Mootiiviin koo maali kan jedhu kaayyoo barumsa barannuu kana jalqaba isinitti himuun barbaada. Kaayyoon barumsa bara dhumaa kun eenyuyyuu abarsiisu. Barsiisaa wangeelaa kam habarsiisu? Kaayyoonsaa maalidha? Dhaloonni waa'ee bara dhumaa barachuun maal isaan fayyada kan jedhuuf ani gabaabsee waan 3 qofaa isinitti himuun barbaada. Inni tokkoffaan kaayyoon ani barsiisuu fi tokkoffaan dhaloonni bara beekanii akka of qopheessaniifi. Dhaloota bara beeku oomishuuf. Dhaloota bara laalee hubatu oomishuuf. Barri kun akkas, barri kun garamitti adeemaa jira.
Barri kun eessa dhaqaa jira? Dhaloota jedhee gaaffii gaafatu oomishuufi. Dhaloota bararraa waa hubatan. Dhaloota waa'ee baraa beekan. Dhaloota buddeen nyaatanii qofaan jiraanne. Dhaloota mallattoodhaan bara beekanii nama hubachiisan, namatti lallaban, namaa faarfatan, barri dhumeera qophaa'a jedhanii waa'ee baraa nama lallabu oomishuufi. Nama waa'ee baraa faarfatu oomishuufi. Nama waa'ee baraa nama gorsu oomishuufi. Nama waa'ee baraa beekee qophaa'ee gooftaasaa eeggatu kana oomishachuufi. Karoorri barumsa kana. Seenaa baraa isa duraa boqonnaa 12 lakkoofsa 32 ta'edha. Ijoollee Yisaakoor warra baricha hubatanii fi Israa'el maal gochuun akka ta'uuf warra beekan hangafoota 200 turanidha. Ijoolleen Yisaakoor warri baricha beekan Israa'el maal gochuun akka isheerra jiru warri beekan namoota 200 turan. Warra bara beekan, warra bara hubatan, barri garanitti deemaa jiru hubatanii Israa'eliin kan gorsan, maal gochuu akka sabni Waaqayyoo qabu kan namatti himan hangafoota 200 qabdi jedha yeroo sana. Bara seenaa baraa. Waaqayyo dhaloota bara beeku oomishuu barbaada. Nama bara beekutu nama hubachiisa. Nama bara beekutu nama dammaqsa jiru. Nama bara beekutu nama baricha hubatetu dammaqaa barri dhume qophaa gooftaan dhufuuf jedha kan jedhu nama bara hubatedha. Nama bara beekudha. Nama yeroon isaa galeedha. Tokko tokkoof yeroon isaa hin galu. Aduun ganamatti fakkaata. Tokko tokkoof aduun ganaatti fakkaata. Tokko tokkoof barri ganaatti fakkaata. Barri dhume yeroon dhumaa jira. Bara dhumaa fiixeerra jirra. Dhaloota bara beekan barbaada Waaqayyo. Dhaloota bara hubatan barbaada Waaqayyo. Dhaloota bara beekanii namoota barsiisan barbaada yeroo kanatti Waaqayyo. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Wangeela Maatiyos boqonnaa 23 lakkoofsa 37 amma 39tti yoo laaltanii gooftaan Yerusaalemii boo'edha. Yesuus Kiristoos kan inni boo'e wangeela keessaa si'a lamadha. Tokko gaafa Alaazaar du'e imimmaan Maariyaamii argeetu imimmaan Yihudoota yeroo sanaa argee boo'eedha. Lammaffaa Yerusaalemii boo'e Yesuus. Maaliif boo'e Yerusaalemiif? Akkeedhe Yesuus Yerusaalemiin yaa Yerusaalem ishee raajota ajjeeftuu warra sitti ergamanii si dhagaadhaan rukuttuu handaaqqoon cuucota ishee koochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattu si'a meeqan ijoollee kee walitti qabuu barbaade ati garuu hin barbaanne jedha. Yerusaalemii boo'e Yesuus ilaale. Yaa Yerusaalem si'a meeqan walitti si qabuu barbaade? Si'a meeqan walitti si sassaabuu barbaade? Ati garuu hin barbaanne. Raajota sii erginaan ajjeefte. Warra sitti ergaman dhagaadhaan rukutte. Yaa Yerusaalem jedhee boo'eef. Yeroo wallaalte Yerusaalem. Yeroo fayyina ishee wallaalte. Yeroo deebi'uu ishee wallaalte. Yeroo wallaalte Yerusaalem. Masi'ii isa ishee furuu dhufe wallaalte Yerusaalem. Masi'ii ishee waaqarraa isheef jedhee gadi bu'ee ofirraa dhiibde Israa'el. Ofirraa dhiibde Yerusaalem. Yaa Yerusaalem. Utuu yeroo beekte inni si furuu dhufe eenyu akka ta'e utuu beektee jedhee boo'e. Yaa nama yeroo wallaalte. Yaa nama yeroon siin gallee Waaqayyo akkasiin jedharras. Maaloo yeroo kee beeki. Maaloo yeroo kee beeki. Maaloo yeroo kee beeki. Yeroon dhumaa akka jiru bari. Barri dhumaa akka jiru bari. Yeroon sokkaa akka jiru bari. Barrati lafarraa qabdu xinnaachaa akka jiru bari. Addunyaan golgalaa'aa gara dhumaatti dhufaa akka jirtu bari. Saayintistoonni akka bari dhumu beeku. Bari dhumaa akka ariifataa jiru beeku. Saayinsiin beeka. Macaafni qulqulluun hin dubbata. Milikkitoonni hin dubbatu. Mallattoon dubbataa jira. Waan hundumtuu himaa jira bara dhuma. Yeroo beekaa adaraa saba koo. Yeroo beeki adaraa nama nama. Yeroo beeki gooftaan dhufuudhaaf qophaa'eera. Barri xumuramaa jirti. Barri goolabamaa jira.
Milikkitoonni gooftaan jedhamtu saganaa laalla malee tokko tokkoon ta'aniiru. Waan muraasa qofaa ishee hafte isheenuu goolabamaa jirti. Yeroo achi geenyu dubbanna. Barri xumuramaa jira. Yeroon dhumaa jira. Yerusaalem yeroo wallaalte. Yerusaalem yeroo wallaalte. Kanaaf Yohaannis boqonnaa 1:12 gooftaan akka jedhe inni gara saba dhuunfaa isaa dhufe isaan garuu san simanne. Warra isa simataniif immoo ijoollee Waaqayyoo akka ta'aniif aboo isaaniif kenneedha. Gara saba isaa dhufe, gara saba dhuunfaa isaa dhufe isaan garuu isa simachuu didan. Walitti isaan qabuu barbaade, isaan deebisachuu barbaade. Jarri garuu yeroo wallaalanii ofirraa dhiiban. Yeroo isaaniif fayyina, yeroo fayyina isaanii, yeroo itti gargaaraman wallaalan. Yeroon fayyina kee ammaa, yeroon itti deebitu ammaa. Jal'ina ammarra jirturraa yeroon deebitee gooftaaf qophooftu amma. Hammina irra deemaa jirtu, karaa du'aa irra deemaa jirtu, boolla du'aatti deemaa jirturraa yeroon itti deebitee gooftaa keetti harka bal'ifattee na gargaari jettu amma. Yaa nama nanaa, barri dhumaa jira, yeroon dhumaa jira. Dhaloota bara beekan ta'e, dhaloota guyyoota beekan ta'e, dhaloota bara beekan ta'e, Waaqayyo yeroo sii laataa jira amma. Yeroo sii laataa jira Waaqayyo. Galanni gooftaaf haa ta'u. Solomoon mootichi waa'ee yeroo akkaedha. Waa'ee yeroo akkaedha Solomoon mootichi. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 6 kaastanii yoo ilaaltan. 6 kaastanii yoo ilaaltan macaafa fakkeenyaa. Waa'ee yeroo jedhe dhaqaatii mixii irraa baraa'e. Nama guddaa kana mixiitti ajaje. Riffer godhe gara mixiitti nama jajaa'u. Nama yeroo wallaalee mixii irraa dhaqii bari'eedhaan wangeelli mixiitti nama erga. Solomoon waa'ee mixii akka mixiin jedhe waan ganna nyaattu bona walitti qabatti jedhe. Akka ganni dhufuu mixiin bona beekti. Bonarra dhaabattee ganni hin dhufa. Yeroo midhaan lafaa dhibu hin dhufa. Yeroo an akka garaa koo deemuu hin dandeenye tokko hin dhufa. Miilli koo qaqalloodha, mataan koo guddaadha, dhoqicha keessa deemuu hin danda'u. Yeroo sana midhaan lafarratti hin argamu. Kanaaf amman sassaaba jetteetu mixii xinnoon sun, mixiin dhibineen uumama lafarraa kee xinnoon sun ogummaa yeroo lakkaa'u beekti. Nama caalaa ogeettiidha. Argitanii? Bona midhaan lafa hundumaatti harcaa. Midhaantu gala waan ta'eef. Qotee bulaan maasaan isaa midhaaniin guutuudha bona. Ganna midhaan tokko lafarratti hin argitan. Hin faca'aa, inni faca'e hin biqilaa, midhaan nyaatamu lafa hin jiru ganna. Hin argattu barbaaddee mixii. Ganna teessee waaqan komattu. Maaf na uumte akkasitti? Anaan ilbiisa dadhabduu gootee na uumtee akkamitti nyaata barbaadan jettu isheen ganna. Bona tuullattee, bool achii gadi qottee, amma immoo dalga deebitee, asii ol immoo baatee sirriitti qopheeffatte jechuudha. Waan nyaattu tuullatti. Ganna teessee yeroo warri kaan rakkatan, yeroo warri kaan dhiphatan, mixiin isa bona tuullatte nyaatta. Yeroo beetti. Ilaa Isaayaas boqonnaa tokko keessaas akkas jedhe Isaayaas. Qotiyyoon gola gooftaa isaa beeka, harreen illee beeka, sabni koo garuu wallaale jedhe. Qotiyyoon beeka, goromtoo gooftaa isaa beeka, gola gooftaa isaa beeka. Hin galaamu, galgala isa hin galaamu manatti. Galgalan koon galaam bineensi. Galgala bineensi manaa manatti galu galgala. Yeroo beeku yeroo galan. Yaa nama yeroo wallaalte amma sitti himaa. Yeroon fayyina kee har'aa. Barri dhumaa jira. Bara dhumaarra jirra. Ganaadha. Suuta jedheen qalbii diddiirradha. Oo yeroon du'uuf ka'uun gara gooftaatti dhufa hin jedhin. Hin beektu boru waan ta'u. Hin beektu boru. Alaarmii Waaqayyoo sitti bilbilamaa jira. Karaa hundumaa sitti dubbatamaa jira. Gooftaan dhufuuf balbala ga'eera. Barri dhumaa caafiirra jira. Kanaaf
qophaa'e. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Lammaffaa kaayyoon barumsa kanaa waldaan kiristaanaa dadammaxxee gooftaa abdiidhaan akka eeggattuu fi waldaan kiristaanaa yookaan amantoonni dammaqanii gooftaa isa dhufuuf jedhu akka eeggatanii fi abdiidhaan lallabniif barsiifni waa'ee bara dhumaaf dhufaatii gooftaa waldaa kiristaanaa keessaa yerootti badaa jirudha. Yeroon kun gooftaan hin dhufa jedhee namni faarfataa hin jiru. Gooftaan hin dhufa jedhee namni lallabaa hin jiru. Gooftaan hin dhufa namni barsiisaa hin jiru. Gooftaan hin dhufa amantoonni walitti himaa hin jirani. Namni jireenya lafarraa mo'achuudhaaf fiiga malee. Namni har'a jiraachuudhaaf fiiga malee. Waa'ee borii dhiiseera. Amantoonni durii yeroo wal argan hundumaatti yeroo jilbeenfatan hundumaatti waa'ee dhufaatii gooftaadha. Maranaataa kadhatu. Dafiinuu kottu jedhan. Amma dafteen dhufiin gooftaadha dhaloonni. Dhaan takkan jedha. Takkan nyaadha. Matta'aa koo takka. Cubbuu keessa takkan gangaladha. Maal ta'a takkan bashannana hin dhufiin gooftaa jechaa dhaloonni. Lallabni keenya gooftaadhaan hin dhufiin jechaa jira. Sababiin isaa lallaba qophaa'aa miti kan lallabaa jirru. Lallaba gooftaa kottu jedhu miti kan lallabaa jirru. Hin nyaattaan dhaaltaa lallabaa jirra malee. Kan nuti wal barsiifnu, kan nuti walitti faarfannu, kan nuti waldaa kiristaanaa keessaa walitti lallabaa oollu milkaa'ina lafarraati. Kun immoo yaa gooftaan dhufiin jechuudha. Dur kottu jedhu gooftaadhaan. Faarfannaan isaanii maranaataa. Kottu gooftaadha. Nuu kottu maaloo biyya boqonnaatti nu geessi. Biyyi lafaa nuuf hin mallee jedhanii faarfatu jedhanii kadhatu abboonni keenya. Lallabni keenya amma faashiniidha. Faashiniidha hundumtisaa. Waan lafarraa walitti haasa'e, wal sirbisiisee, wal dafqisiisee, ol urgufee galuu duwwaa. Waltajjii bareechachuuf haasaa babbareedaa mi'aa dudubbatee garaa sabaa gammachiisee garaa namaa gammachiisee galuudha konfiraansii irratti namni. Saba sana dadammaqsee burraaqsisee abidda bu'ee jedhee sabni akka galu barbaada malee gooftaan hin dhufa qophaa'aa. Jireenyi gara biraa jira qophaa'aa hin jedhu. Lallaba keenyatti akkas hin jedhu. Kanaaf amantoonni irraanfataniiru. Waa'ee bara dhumaa kana. Amantoonni dhiyeessaniiru waa'een isaanii. Dhaga'uyyuun barbaadan tokko tokko. Waa'ee barumsa bara dhumaa dhaga'uyyuu kan hin barbaanne guutte. Kan hin barbaanne jechuudha. Jiraachuu barbaada waggaa 1000 lafarra waan ta'eef. Hin dandeessu dhiisi. Waggaa 1000 lafarra jiraachuu hin dandeessu. Barri kee gabaabaadha. Bara dhumaa utuu bartee qophoofte. Abdiif amantiidhaan gooftaa keetu eeggatte. Akka wotaadara hidhannoo guutuudhaan istaandii baay'ee ta'ee dhaabbatu akka kanatti gooftaa kee eeggatte dadammaqxe qophoofte gaafa gooftaan dhufu silaa jettee jalqaba si tolbuta. Kanaaf waldaan kiristaanaa akka dammaqxuufan barsiisa. Waldaan akka si'aa taatuufan barsiisa. Waldaan hirriba du'aa keessaa akka isheen kaatuufan barsiisa. Maatewos boqonnaa 25 lakkoofsa 1 kedha. Gooftaan waa'ee durboota kurnanii gaafa dubbate waa'ee mootummaa waaqayyoota akka qophaa'anii dubbate kana. Guyyaa ol butamuuf waldaan kiristaanaa akka isheen qophooftu dubbate dhirsi misirroo. Akka jedhe durboota 10tu jira jedhe 5 gowwoota 5 immoo abshaalota. Warri abshaalonni kuni ibsaas qabu dhadhaa ejersaa qabu jedhe. Warri gowwoonni ibsaa qabu dhadhaa ejersaan qabanii jedhe. Halkan guutuu utuu eeganiitu dhirsi misirroo dhufa ture. Amma kunoo yeroo akkasirra jira gaa. Namoonni eeganii dhirsi misirroo hin ture yeroo jedhan irra jirrama. Maaloo dhageenye. Amma yerootti namoonni waa'ee dhirsa misirroo haasa'uu dhiisanidha. Hin turennoo. Innoo hin dhufu siriiwuu kan jedhan. Innoo dhufa dhiiseera. Yesuusoon dhufu yeroo jedhan irra geenyeerra. Amma durboonni gowwoonni sun halkan walakkaataan harrafanidha. Ibsaan isaanii jalaa dhaamte. Dhadhaa ejersaan qaban. Warri gamni immoo dhadhaa ejersaas qabu. Ibsaa isaanii qabu. Dhadhaan ejersaa dammaqinadha. Dhadhaan ejersaa sun kadhannaadha. Dhadhaa ejersaa qabu. Kadhannaatti cimoodha. Dammaqoodha. Ibsaa isaaniitti waan naqan qabu. Dhadhaa ejersaa qabu. Sagalee waaqayyoo qabu. Kadhannaa qabu jechuudha. Ibsaan akka hin dhaabne nu keessaa. Kanaaf warri gowwoonni barbaacha dhaqan halkan.
Adhaa ijaarsaa bitanna dandeekan. Nu ergisaa innaa boo nun lamaaf hin ga'u. Nu duwwaaf malee jedhan isaan sun. Gamna. Ana ofoo shan isaa. Warri sun garuu barbaacha dhaqan. Hamma shan sokkanitti kana gidduutti dhisi misirroo dhufe. Akka hattuutti dhufa silaa. Jedheera gooftaan akka hattuutti dhufa jedheera waan ta'eef. Akka hattuutti diingata kataaf jedhee dhufe. Tusaan hin eegi. Jarri bakkee jirti. Warri shanii mana jiru Yesuus dhufe gidduutti. Dhufaatii isaa nutti hime sana malee kan biraa miti. Dhufaatii isaa akkatti dhufu nutti hime. Hin ture jedhanii sokkan isaan. Hin ture jedha dhaloonni kun ammas. Dhufaatiin gooftaan ture. Hin dhufuyyuu. Dubbichi usirrii miti. Han jedhan irra gaaniiru jechuudha namoonni baay'ee. Kanaaf lallaba dhiisan. Kanaafan biraatti gore namni. Lallaba hiyya hooyyeetti gore namni amma. Lallaba hiyya hooyyee. Wal sirbisiisaa, wal dabqisiisaa. Hin dhaaltan nyaattichatti gore bakka. Sababiin isaa Yesuustu ture. Kanaaf yeroo warri sun bakkee baatee gabaadhattu. Yeroo isheen gara gabaattichi baatu Yesuus dhufe gidduutti. Kataaf jedhee dhufe. Han barbaadde corattee gaafa isheen dhuftu balballi cufameera. Nuubani as kiyya turre lakki anoo isin hin beeku. Anoo warra as kiyya jiran malee hin beeku. Warra dammaqan malee hin beeku. Argitee alaarmii taatee taa'uun dammaqaa ta'ee taa'uun namni mirkaneeffatee taa'a mootummaa Waaqaa namni dammaqaan. Gooftaa warra dammaqaa ol buta jechuudha gaafa sana. Raabcharii irratti ni ilaalla kana ol butamu irratti warra dammaqanidha kan ol butaman. Si'aanii warra gooftaa eeggataa jiran warra uffata adii uffatantu ol butama yeroo sana. Hundi ol hin butamu. Kanaafi dhaloonni kun hirriba du'aa keessaa akka dammaquufan barsiisa kaayyoon barumsa kana. Hirriba du'aa keessaa akka dammaqan. Efesoon boqonnaa 5:14 ati yaa saraftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'e Kiristoos siif in ibsa. Ati yaa saraftuu dammaqi warra du'an keessaa ka'e Kiristoos siif in ibsa. Warri du'anii warra iddoo awwaalaa jiran miti. Warri du'anii warri kadhannaan isaanii du'e. Warri ayyaanni isaanii du'e. Warri keessi isaanii du'e. Warri hadoodan du'aa fakkaatanii kan ta'an dammaqiidha. Dammaqiin kun kadhadhu. Dammaqiin wangeela dubbisadhu. Dammaqiin qulqullaa'idha. Dammaqiin kiristaana. Hirriba keessaa ka'i. Du'oota keessaa ka'i. Du'oota warra gooftaan beenne keessaa ka'i. Du'oota warra abdiin qabne keessaa ka'i. Siin jechaa jira Waaqayyo. Abdiidhaan dadammaqxe akka ta'e hedduufan barsiisa. Inni sadaffaaf kaayyoon kun dhumaa. Kaayyoo maaliifan barsiisa barumsa kana isa jedhuufi waa'ee jireenya bara baraa namatti urgeessuufidha. Waa'ee jireenya bara baraa. Waa'ee jireenya dhuma hin qabne san namatti urgeessuufan barbaada. Waa'ee mootummaa Waaqayyoo isa bara baraa namatti urgeessuufan barbaada. Galanni isaaf haa ta'u. Jireenyi biyya lafaarra caalu gararraa sana jira. Achi gaddi hin jiru. Achi boo'ichi hin jiru. Achi dhiphinni hin jiru. Achi dhukkubni hin jiru. Achi wal caalteen hin jiru. Achi looggiin hin jiru. Ati laga kootiin achi hin jiru. Ati nama kootiin achi hin jiru. Ati fira kootii abaruun alagaadhaan achi hin jiru. Achi jibbi hin jiru. Achi machiin hin jiru. Achi cubbuun hin jiru. Achi seexanni hin jiru. Achi biyya gammaddee jiraattu. Biyya qananiidhaan jiraattu. Biyya gooftaa kee fuuldura kee agartee jiraattu. Biyya dhukkubi hin jirre. Biyya rakkinni hin jirre. Biyya gaarummaadhaan guute. Biyya qajeelummaa Waaqayyootiin guute. Biyya ifa Kiristoosiin guutetu si eega obboleessa koo. Isa kanan sitti urgeessu barbaada. Jireenya bara baraan sitti urgeessu barbaada. Har'a godoo kana keetti dhiphataa jirta. Har'a mana kana keetti dhiphataa jirta. Har'a jireenya lafaa kanarratti dhiphataa jirta. Qoraattii baay'eedhaan waraanamaa jirta. Arrabsoodhaan waraanamaa jirta. Sigaqiidhaan waraanamaa jirta. Qaala'insa jireenyaan muddamaa jirta. Waan fuutee waan dhiistu wallaalaa jirta. Garuu biyyi tokko jira. Biyyi boqonnaa bara baraa jira. Biyyi aannaniif damma baasu tokko jira. Biyyi Kaana'aan inni waaqarraa jira. Yerusaalem ishee haaraan faayamtee si eegdi. Yerusaalem ishee haaraan bareeddee si eegdi. Isheen harka gooftaan ijaaramte ishee gooftaan irratti mo'u sun lafti haaraan si eeggata obboleessa koo. Nan dhaqaa dhufeetan gara koottis hin fudhadha. Inni Yohaannis 10 irratti jedhe Yesuus hin dhufa. Hin dhufa Yesuus. Deebi'ee si fudhata. Ayizoo jabaadhu. Kadhannaatti jabaadhu. Lallaba keetti jabaadhu. Tajaajila keetti jabaadhu. Gonfoo sassaabbadhu. Gonfoo baay'ee fudhatta gaafa sana dhatte.
Haalleluuyaa. Kanaafi jireenya bara baraa sitti haa urgaa'u. Isa lafarraa dhiisi. Jireenyi bara baraa sitti haa mi'aawu. Jireenyi bara baraa dubbachuun, waa'ee isaa lallabuun, waa'ee isaa raajuun, waa'ee isaa faarfachuun, waa'ee isaa namatti himuun kana booddee afaan kee irraan bu'i. Jireenyi bara baraa jira. Ulfinni tokko jira nu eeggataa jira. Ameen haalleluuyaa. Kana namatti himuudhaaf jechuudha kanan barbaade. Ibroota boqonnaa 13:14 biyyi lafaa warra akkasiitiif kan hin malle ture. Biyyi lafaa. Ibroota keessaatii warreen boqonnaa 11 beektu abboota amantii gatii warra kaffalan sana kennu biyya lafaa kanarraa nuyi mandara dhaabbataa hin qabnu jedha. Biyya lafaarraa mandara dhaabbataa hin qabu. Ankeenya baddaa sana jira. Ankeenya gararraa jira. Abdii qabda. Yesuus abdii amansiisaan abdii sii galeera. Inni abdii kenne immoo amanamaadha. Abdichi immoo namallee yaasisu. Abdichi sun immoo dhugaadha. Kanaafi kaayyoon barumsa kootii wantoota gurguddaa 3 garame jechuudha. Dhaloota bara beekan oomishachuu, dhaloota dammaqan, akkasumas immoo waa'ee mootummaa Waaqayyoo namatti urgeessuu barbaada. Galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u. Yaa dhaggeeffataa koo yoo sitti toleera ta'ee subscribe godhi, share godhi namoota kan biraadhaafis. Waaqayyo gooftaan waan dhaggeeffatteef isaa eebbisu. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Nama si dhaggeeffate kana gargaari. Harkasaa qabii gara gaariitti isa geessi. Harkasaa qabii yaa Waaqayyo gara ulfina keetti geessi. Raakaasee nama bara beeku ta'ee haa qophaa'u. Raakaasee nama bara beeku ta'ee haa qophaa'u. Mootummaa keef nama kana qopheessi. Ergamoota seexanaa irraa rukuti. Ergamoota hamoota irraa rukuti. Maqaa Yesuusiin daandii mo'ichaa irra jiraatu. Namni kee haa gargaaramu. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Maqaa Yesuusiin. Ameen.